dhiyooti argitee nama to'anna jedhaniiti biyyatti. Egaa namni hundinuu mattaawqaa baafadhaa kottaati footoo ka'aa jedhaniin. Footoo ka'aa jennaan dhaqanii footoo ka'an. Footoo kaanaan yeroo isaan footoo ka'anii jedhanii guyyaa lammataa footoo fudhachuu suuraa fudhachuu yeroo deemanii abbaa diggaa jedhe namichi suuraa kaasu. Suuraan keessanii hin gubatee jennaan laa ilaaha illallah Muhammad Rasul. Maaliif keessa kiyya kaaftee atii jedhan keessa kiyya. Dhageesse egaa yaadigitti nan himini jedhaniiti birrii wayii kennanii fi amma suuraa haaraa ka'anii galan. Egaa keessa kiyya gubate malee fuulli namaan gubatu jedhan. Ati keessa gubbaa kiyya keessa kiyya maa kaaftee jedhan. Gaafa kaanii dhaqanii suuraa fudhatanii mattaawqaa baafachuudhaaf qabalee geessan. Jennaan abbaa diggaa waggaan keessan meeqa jennaan 35 jiran. Hoo aganuma qofa moo jennaan qabaattu itti naa dabalii jedhaniin. Ati yoo qabaatte itti naa dabaleedhan kiyyaa ganuma. Jennaan itti gaafa kaanii egaa jarri tilmaamuudhaaf beette. Isin bara dargii hagamii achiin asii hagamii jedhanii gaafannaan anu achumarrattan dhaabbee jedhan. Jennaan anu achirrattan dhaabbadhee achiin asoo jennaan achiin as waggaa 25 anin jiraannee jedhan qabriin naa bal'annaanan keessa deeme. Jireenya argitee waggaa 25 asii ummanni kan keenya jireenyatti lakkaataan jiru qabrii bal'attetti lakkaawwataa jira jechuudha. Gaaf tokkoti yeroo yaade dura dhufan sana opiniyoon sabsabaa waaman kora sabsabaadha afaan jaraatiin sabsabaa. Sabsabaa waamanii jennaan sabsabaa kana argite isaanii abaa'otu waameef taa'an. Abaa'oo waame se'anii kana teeraa alaabaa Oromoo kana qabatu kana abaa'oo kana qabata uffataniitti deemanii gaa'izaraa isaanii fannifataa daddaaqa deemanii beette jennaani. Opiniyoon kella irratti qabde maali kun jetteen maaltu jedhaniin kun maalinni jennaaniti kun kana teeraa dhagaa jedhaniin shaamiza kana teeraa dhagaa jennaan inni kun maalinni irraa kunii jennaan alaabaa Oromoo jedhaniin kanatu alaabaa Oromooti qabani maalin balleesse horii kiyyaanan bitadhe jedhaniin. Jennaaniti inni kun alaabaa Onegii jedhaniin. Jennaan amma dubbiin galteefi isin maal inni jennaani nuti opiniyoodha jennaan laa ilaaha illallah jedhan yaa Oneg jeesaakumullah jedhan ofirraa baasanii bobaa jala keeyatanii wal gahii seenan. 11 points to bring you